Alshamar kafuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajaaf jaalalli nuti isiniif qabnu lafa jirtan maratti isin haa ga'u jechaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muummessiffaana turan Ejersoo Wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin haleellaan diroon uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuun himame. Godina lixa shaggar aanaa Coobbii keessatti haleellaan diroon lammiilee nagaa irratti raawwatamuun namoonni baay'een lubbuun darbuu fi hedduun madaa'anii jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina lixa shaggar aanaa Coobbii keessatti mootummaan abbaa irree Abiyyi Ahmad haleellaa dirooniin uummata nagaa irratti raawwatee jiraachuun maddi keenya madda nageenyaatti hime. Mootummaan faashistii bilxiginnaa kan naasu ilma namaa hin qabne aangoorraan ka'u jechuun aangoo dheereffachuuf jecha golaalee Oromiyaa marra keessatti guyyaa guyyaan haleellaa diroonii raawwataa jiru yoo ta'u guyyaa har'aa jechuun sadaasa 14 bara 2022 marroo sadi rukutee jiraachuun beekame. Murni maafiyaa Abiyyi Ahmad kan naasu tokko malee lammiilee Oromiyaa keessa jiraatan jumlaan ajjeesaa jirtu lafoon jibbaate haleellaa dirooniin uummata nagaa fixaa jirtu haleellaa dirooniin ammallee raawwatamaa jiru kanaanis kan jabaatee itti fufe ta'uun beekame. Qotee bulaan Oromoo bakkoota garaagaraatti Oromummaa isaanii qofaaf yakkamuun guyyaa guyyaan hidhattoota shiftaa Abiyyi Ahmad milishaa Amaaraa faannoo Amaaraa fi garee shororkeessitoota faannoo Amaaraa jedhamuun yaamamtuun ilmaan Oromoo lafarraa duguugaa kan jiran yoo ta'u lola lafoo san irra mootummaan piipim abdii muraachuun haleella dirooniin ammallee fayyadamuun duguuga sanyii uummata Oromoo irratti raawwata jiraachuu guyyaa guyyaan isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa jechuun sadaasa 14 bara 2022 aanaa Coobbii keessatti marroo sadi haleella diroonii qilleensarraan uummata Oromoo maatuu keessa hin jirre irratti duguuga sanyii geggeessaa kan oole ta'uu jiraattonni onichaa dubbataa jiru. Haleellaa murni bilxiginnaa boombii samii gadi darbachuun lammiilee isaa irratti miidhaa lubbuu fi qaama geggeesse kanas namootni sodaa waraana bilxiginnaaf jecha du'aa isaanii gadi baanii awwaallachuuf warreen madaa wallaannachuuf danqamanii jiraachuu maddeen gabaasaa jiru. Murni bilxiginnaa hawaasicha bakka bu'ummaa seera fudhadheen bulchaa jira jedhama. Addunyaa itti gawwoomsu isaanuma maddi aangoo jedhanii deebisanii foonii fi lafee isaanii meeshaa ammayyaan goggobaa jiru. Faashistoonni kun baatii darbe onkololeessa 23 bara 2022 achuma aanaa Coobbii ganda bakkee oofuu keessatti haleellaa xiyyaara waraana geggeessaniin namootni 100 ol lubbuun darbuu fi madaa'uunis kan yaadatamudha. Rakkoon nageenyaa fi hongeen Oromiyaatti gaaga'ama namoota maqaa qabsiisa jiraachuu Enoochaan ibsee jira. Rakkoon nageenyaa fi hongeen lixaa fi kibba Oromiyaatti bara 2022 mudateen gaaga'ama namoota hammeessuus dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessa dhimmoota namoomaa Enoochaan ibse. Enoochaan ibsa sanbata darbe baaseen sababoota rakkoo tasgabbii fi hongeetiin gaaga'amni namoota kan bara 2022 baay'ee hammaachaa deemuus addeessee jira. Keessumaa rakkoon nageenya bara 2019 irraa eegale lixaa fi kibba Oromiyaa keessa ture haala kana hammeesseera. Sababbiin ijoon walitti bu'iinsi hidhattoota gidduutti godhamuudhaan jedhe ibsichi kun. Namoonni 740 ta'an naannolee Oromiyaa, Amaaraa fi Beenshaangul Gumuz wajjin waldaangessan irraa buqqa'aniiru. Kibba Oromiyaa fi godinaalee Gujii fi Gujii lixaatti walitti bu'iinsi hidhattoota eenyummaan isaanii
adda ba'ee hin beekaminiin gidduutti godhamaa jiru itti fufee jira. Akkasumas hongeen namoota miliyoona 3.5 ol ta'an irrattis dhiibbaa uumee jira jedhe ibsi Ochaan kun. Rakkoo nageenya raabsaa gargaarsa namooma iddoolee kanneen itti godhamu danqee jira. Gargaarsa namooma godinaalee lixaa fi baha Wallagga keessatti godhamu addaan kuteera. Geejjibni konkolaataa fi meeshaaleen gargaarsa namooma adda citeera. Hojjettoonni dhaabbata gargaarsa namooma hidhamanii fi sarbamanii jiru jedhe UNOChaan. Sababa rakkoo nageenyaatiin hojjettoonni gargaarsa namooma hojii addaan kutanii iddoo jiranitti dhaabbatanii hafaniiru. Walitti bu'iinsi geejjiba gargaarsa Finfinnee Amboo Naqamteerra gara Asoosaatti godhamu irratti dhiibbaa uumeera. Gargaarsi Wallagga lixaatiif ergaa godhame waggaa 2 kan darbe yoo ta'u, dammaqinni baha Wallagga magaalaa Naqamteetti kuufamee jirus taasifamuun waan hin danda'amne akkasumas ta'ee jira jedhe UNOChaan. Hokkorri kunis homaachuun lixaa Oromiyaarraa gara Horroo Guduruu Wallaggaa fi Iluu Abbaa Booraa akkasumas kaaba lixaa fi kibba lixa Shawaatti babal'ateera jedhe. Akkasumas hanqinni miidhaan nyaata daa'immanii fi haadholii daran hammaateera. Dhaabbileen fayyaa 70 fi manneen barnoota 90 takka ta'an Gujii keessa jiran hojiin ala kan ta'an yoo ta'u, jiraattonni tajaajila buufata fayyaa bishaan dhugaatii fi qulqullina argachuu hin dandeenye jedhe ibsi UNOChaan kun. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonii Guteres qaamoleen lama waraana dhaabuuf walii galuu kan ibsan. Waliigaltichi nageenya waara fiduu lammiilee nagaa bu'aa buusuu kan qabudha jedhe Antoonii Guteres. Hatattamaan waliigaltichi hojiitti hiikamuu akka qabus dubbatee jira. Barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteres qaamoleen lamaan waraana dhaabuuf walii galan kan jedhe. Waliigaltichi fooyya'insa jireenya lammiilee nagaa bu'aa qabatamaa akka fidu hatattamaan waliigaltichi hojiitti hiikuu qabu jechuun hubachiisanii jiru. Mootummaan Federaala Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay bu'uuruma waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessaniin gargaarsa namoomaaf haala mijeessuuf tajaajilawwan bu'uuraa adda citan deebisu dabalate waliigaltichi hojiitti hiikuu akka dhimma yeroo hin kennamneefitti fudhatanii hojjechuu qabu kan jedhe Guteres. Aangoon UN kun waliigaltee aangoonni waraana gamlammiin akkaataa hojiirra oolmaa yookaan raawwii waliigaltee waraana dhaabuu irratti sanbata Naayiroobiitti mallatteessaniin simatanii jiru. UN deemsa nagaa buusuu kana deeggaruuf qophii qabus ibsanii jiru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaa afaan waliin turtii gaarii.